Nama hunda gammachisiisaa fi yaalii hin godhini. Waan godhu barbaannu tokkorraa gorsa karaa adda addaatiin namarraa hin fudhannu. Dansa gaarii hin jabeeffamu. Garuu gorsi marti hin jabeeffamu. Gorsi tokko gorsa si dhaabu miti. Gorsa si cassuu barbaadu. Gorsa si teessisuu barbaadu. Gorsa si harkisuu barbaadu. Adeemsumaan jireenya keenya keessa jiru kamiyyuu waan tartiibaan deeman malee waan takkatti irra gaanuu miti. Hojii irratti xiyyeeffadhu. Yooya akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa anu buleettiin teessan hin seene birbisaa addaas viidiyoo haaraa mata duree haaraatiin isin bira dhufeera nageenyi keessan badhaadhaa irra deebi'ee isiniin jedheera namooti chaayinaalii kana haaraa teetanii nami ammaa kana reefiin kana dhuftanii akkuma kana immoo namooti dhibii ka dhufanuuf illee ammoon ka isiniin jedhu laayikii irraanfatinaa sheerii irraanfatinaa sabiskiraayibii irraanfatinaa sagantaa kan ka isinii qopheessaaru anu buleettii teessan hin seene birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa ammooni naa ol gobanaa nufaana jira akkuma kana immoo teekniika kan ammoon ermii nu waliin jira hagaa qophii xumura kennaatti nu waliin tura turtii gaarii. Ayyaan daawwattoota keenya mata dureen nuti guyyaa addaa waliin kalaallu hunda gammachisiisaa fi yaaliin nama hunda gammachisiisaa fi yaalii hin godhini hojii irratti xiyyeeffadhu kan jedhu namooti hedduun jireenya keenya keessa waa hedduutu jira waan godhuu barbaannu waan milkeessuu barbaannu gara adda addaatiin hin jira jireenya keenya keessa isa kana ammooni waan nu sila tolchuu barbaannu kana nama hundinuu waan nu fudhatu miti nama hundinuu waan nu dhaga'u miti haasawaan na ta'e haasawaan haasawaan hunda kan nama hundi fudhatu miti hojiin na ta'e hojii kana kan nama hundinuu fudhatu miti namoota hedduun hojii gaarii odoo qabanuu dandeettii gaarii odoo qabanuu haasawaa gaarii odoo qabanuu yaada gaarii odoo qabanuuti waa isaan sodaatanii duuba deebi'anu jira nama isaan duuba deebisu jira sunillee naani yaada namoota walii wal qabate walii connect godhanii karaa adda addaatiin adeemsa deeman keessatti inni summaan naani yaada kana fidaniin duuba nami wayiitti gara jireenya isaanii dhufe kooyin ta'uu waan danda'amu miti jedhanii itti haasa'anii yookaan yaadi sun gaarii ta'ullee adeemsi sun gaarii ta'ullee waa isaa itti himanu gocha isaa himanu takaate waan kana waa ifirratti sossodaatanuu fi itti nu dhaban namooti kun ammoo bara keenya keessatti jireenya keenya keessaa gara adda addaatiin hin dhufan yoo isaan dhufan ammoo namooti gara garaa ammoo dubbii gara garaatti yoo isaan deebisanii angiroo wayii akkas ka'eeruuni akkasinan jedhanii saaba kana dhiise karaa kanaan dhiisedhan yoo isaan deebinu dedeebisan laala anammoo adda kana maan jedhisaaf hojii irratti xiyyeeffadhu waan gootu san irratti xiyyeeffadhu malee deebii namoota irratti hin xiyyeeffatini nama hedduu wanni kaa'akute nama hedduu wanni baakute nama hedduu wanni qabe maanii jennaani yaada namootaa dhaga'uun guddoo gaariidha gorsa namootaa dhaga'uun guddoo gaariidha gorsa maanguddoodhanii gorsa namoota gurguddaadhanii karaa adda addaatiin waan godhu barbaannu tokkorraa gorsa karaa adda addaatiin namarraa hin fudhannu dansa gaarii hin jabeeffamu garuu gorsi marti hin jabeeffamu gorsi tokko gorsa si dhaabu miti gorsa si cassuu barbaadu gorsa si teessisuu barbaadu gorsa si harkisuu barbaadu maaniifi akkaataatti deentu kana inna deensa kanaan deente waati teetu waan beeku nama tokko si qabuu na barbaadu gorsa fakkeessee jecha fakkeessee dubbii fakkeessee duba waan si harkisuu haasisiisa takkaa hin geenye gana ati waan bacaa si hafa waa hedduu si hafadha nami wayii hafiniif addunyaa kanarra socho'eeru hin jiru nami hundinuu guutuu ta'eeti hin sochoone nami hundinuu gama wayiiti waa wayii hin qaba gama wayiiti ammoo waa wayii hin qabu kana jechuun guutataa deema malee guutatee hin dhunne nami laanuma adeemsa keessa nami gaafa daa'imummaan jalqabee akkuma dhalate nami ol ka'ee harkaa miilaan deemee nyaata nyaatee lafee nyaatee burusee waan gurguddaa fixe hin jiru nyaatallee teenaan tokko jennee lama jenne deensallee teenaan tokko jennee lama jenne barumsallee teenaan tokko jennee lama jenne homa kamiyyuu ittuma deemneekti malee itti deemnee wanni xumuranneerru hin jiru. Guddinallee teenaan guddinni gaara daa'imummaa gaafa jirru haqaamaa laanuma ol guddanneerra ta'uu danda'a. Ta'uu babaasisaa ta'u irkaan baasisaa irkaan nu dhagginu kuni hundi isaanii gise tokko irkaan baanee moti yeroo tokko waan dhufanii moti waan taraa taraan dhufan gaafa nurraa bu'anullee waa yeroo tokko nurraa gabbu'anuu moti waan taraa taraanii tokkoon kan nurraa bu'anu. Adeemsumaan jireenya keenya keessa jiru kamiyyuu waan tartiibaan deeman malee waan takkatti irra gaanuu moti yoo ati waan tokko qabattee kaatu
kanasi hafaa tanasi hafaa takka kanasi hafaadhan nuti guutuu ta'eesaa fi dhunne malee guutannee hin dhunne gaafa olii dhunnulle gaafa lafa deddeebinulle nami barumsaa yoo deemedhu qarshii sirraa fudhan qarshii hin deemedhanu kanas sirraa fudhan kana deemu haguma dandeenye tattaaffanneeti tanallee fuunee deemisaa fi nama karaa jirru malee nama guutannee irra jenneeti teennee mote yeroo hedduu namooti nami hundisa akka gammaduuf dubbii isaa irratti yaada isaa irratti waa isaa nami hundisaa akka isaa fudhatu fedha ku'ammoon sirrii moti dogongora guutattee kaanee guutatuufi gaateetta yaada namooti nu himaneeranu ka hin teene keessaa lafa kenne ka ta'u fuunee deena malee waan ebelu hin gammachiisiniif waa haadhan gammachiisiniif wanni kun waa abbaan gammachiisiniif nami kamiyyuu yaada guddaa tokko qabattee gaafa dhuttu takkattummaa nami harkasii dhawu nami sirri siin jedhu hin jiru adeemsa keessa waan sirriin ta'e nami sirreeffataa deemu siidha malee. ani gaafa kitaaba jalqabaa sanii afaan tokko barreessee gaafa abbaa kiyya bira dhufe akkas jedhee afaan biraalleen jijjiiruu barbaada afaan Amaariffaalleen afaan Oromiffaa afaan Ingiliffaa afaan sadiin baasuu barbaada jennaani ariifatinii kanumaanuu takkaa baasii luka lama qabaatanii muka lama yaabanu jedhan mammaasa ta'e yaadoti nu hidhaniira hedduu isaanii hin jiran maani hin danda'amu tartiibaanii akkanadhan adde tokko irra wanti kun ta'uu dandeetti fayyaduu dandeetti garuu addee mul'umati yeroo tokko mammaasi tokko nu baasisaaf illee gaarii tokko ammoo nama teessisallee ka fayyadamanullee jiran luka lama qabaatanii muka lama yaabanu angaruu tolche kanalleen tanalleen sadiinuu afaan sadiinuu waaqina gargaare sadiinuu yeroo tokkotti afaan sadiinuu nu baasise dhaggitee jechoonni tokko warruma keenyatti ani firuma keenyatti ani nu balleessuuf hammeenna qofaaf odon ta'ini haguma isaanti mudhateef haguma isaanti fakkaate waan ta'eef haga ilaalcha isaaniirraa waa ulfaata ta'e isaanti mudhateef akka saniin nu himuu danda'an kana jechuun ammoo wanni sun hin danda'amu jechuu miti kanaafu yeroo hedduu wanta tolchitan kam keessatti iyyuuti hordoftootaa fi namoota ilaalanii irra gammadan irratti hundoottee odon ta'in jireenya ka jiraatu ka qabdu hujii sanirratti hundoottee hujii keetti fufuu qabda. Hujiin sun yoo dansaa ta'e hujiin sun yoo gaarii ta'e lallabbii kee sun dansaa hin ta'e barumsi kee dansaa hin ta'e naa fayyada jettee yoo herredde jireenya kee abarootiif hin ta'atte waa herredde jireenya dhuunfaa keetii kamiyyuu yoo itti amante gara fuuraatis gara biraatis yoo itti herredde waan sanii tolchiisaa duubatti hin deebiin. duubatti harkifatin adeemsicha deeme maaniifi wanna xiyyeeffatu qabdu namoota irra don ta'ini hujicharra nami hedduun xiyyeeffannaasa yaada namootarra malee hujicharra mote atammoo yaada namootaa dhiisi yaada keetiif caqasi yaada waaqaa beekiti hujii sanirratti xiyyeeffadhu wanni si dhaga'amu qafu gaafa hujii hin teenee fi yaada hin teene hojjetu jalqabdu malee yaada sirrii qabaatte akkamii ebelufa fudhatu dhaban maaniif ebelufa na dhaga'uu dhaban jettee gamaaf gamana laalteeti ebelufa gammachiisarratti hin deemin nam hundi jireenya kee keessaa waati gooturraa gammaduu hin danda'u nam hundi sisimatuu hin danda'u sidhiitiis abbaa keenyaayyuu hin simanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hujii gaarii yaada gaarii waan biyya fayyisu qabatee dhufe ta'eetu malee warrummaan kitaaba beekan warrummaan kitaaba dandeenyedhanuu Ayihudooti Farisaawii yeroo san jiran Saduqaawii yeroo san jiran mormaa turane maaf mormaa turane hujii isa kana gaarii ta'ullee bakka akka isaan barbaadanii fi akka isaan beekan waa isaaniif hin ta'in Yesuus Kiristoos ammooni yaada isaanii irratti himate sochii ka tolchisiise akka isaan barbaadan himate akka isaan barbaanne isaan hin barsiisne akka isaan fedhan isaan hin laalanne akka isaan fedhan isaan hin deenne akka barbaachisaa ta'e hujii abbaan erge hojjetuu naamala jedha hujii abbaa erge sarratti xiyyeeffannaa godhate malee hujii yookaan yaadota warra Ayihudii yaadota warra Farisaawii isaarra hundate aduma isaa isa mormanu oduma isaa isa persentii 100 hin fudhatini asii deebi maanirra xiyyeeffate hujiirra xiyyeeffate kanaafuu ati ladha hordoftoota irratti hin xiyyeeffatin hujicha irratti xiyyeeffadhu hujii hojjeta jiru tummaani naan fayyaddi warra kiyyaan fayyaddi maatii kiyyaan fayyaddi borootii kiyyaan fayyaddi hegeree kiyyaan fayyaddi jedhi yoo tamante deem asuma keessatti ammoo gara jireenya dargaggummaa irratti yeroo hedduu hiriyaa wayii qabannee mena laali haadha naa laali abbaa naa laali boleetti naa laali
jedhaati nama ifi heerumii isaa deenu nama isii fuudhii isaa deenu nama qofa laalchisaa dhaqne yaada garagaraa tokko haadha kamalee dansaadha tokko borammoo akkanadha ittaa ammoo akkanadha ati nasa maanteeta yookaan kanallee murteeffattu yookaan tanallee murteeffattu jidduu tana keessatti murteeffachuu dhabuun murteeffachuu dhabiisaaf murteeffachuu jechuudha. Kanaaf yaada jireenya keeti sitti beeka nama sii ta'u sitti beeka nama borsii ta'u sitti beeka haadha mati kasii beeku haati tafii filatteetti abbaa mati kasii beeku abbaallee filatee haadhate fuudheera obboleettii mati kasii beeku obboleessaa mati kasii beeku jireenya keetiif nama sii ta'u amala keetiif jireenya keetiif waan wal sii ta'u ka beeku sii fi sii waaqa gaditti guddichi garuu waan jireenya keetii ka beeku waaqa keeti itti aansee garuu siidha itti gaafatamummaa kalee yoo waliin jireenya nama isaa waliin tokko teetanii gaafa walitti buutanii itti gaafatamummaa nama isaan goota sitti akkaan godhe sitti akkaan godheedha nami haguma nas si galchu qofa haguma guyyaa cidhaa san qofa si waliin jira achiin duuba soodda qaddamoo barbaree qaddamoo manni kiraayisii hanqateeramoo maankee sartadhee namni si laalu hin jira. Kanaafuu jireenya keellee nama murteeffatu waan nami marti si jaalateef waa haati jaalattee warri naa jaalatee naaf dedhan suhattee kanaan duraallee warri namaa jaalatee kana nulla hatteetti bara kenna keessa eega mirgama kenna fi misillee hafini ati hordoftootaa fi namoota hedduu waan mucaa si jaalateef waan mucaa si jaalatu kana maangoo tadhanii gubbaa laalanii bifa laalanii zarii laalanii waa isaan si irratti si jeeqansan irra hundootteeti hin filatin waa isaa ammoo fudhataneefillee hin fudhatin nama sii ta'u sitti beeka hujii sii ta'u gara hujiitti na deebiin hujii sii ta'u sitti beeka hujii kana jaa hojjetuun ke gaariidha dhanee nama hedduu waa harkatti sii dheef hujii kana irratti namooti maannaan jedhan jetteetti mululubsii jabaa keeyattee birrii yookaan damoosa siin ta'een qaxarri siin ta'een keessatti namootaaf jettee ollaaf jettee hujii qabateera jedhii isaatteeti in deddeebiin hujiin sun jireenya keetii hin teeneteeti yoo manatti barbaadu sun kiraayisan siin kenniteeti yoo adeemsa siin teenseeti maa sii godha ebelusanti dhufee sii kenna maan ba'a mululusichi qofa keeyyaatiisi maan ba'a wayaa gaarii qofa uffatanii deemisi ati wannatti gurgaddu waan si keessa jiru waa itti amanti waan sirri jette waan na baasa jette sani haadhaa boruu ittaa odon jedhini xiyyeeffannaa itti kenni waan sanirraa hujii sarraa xiyyeeffannaa keeyyaadhu malee yaada namarratti xiyyeeffannaan kenni nami guutuma guutuutti harkasii dha'u hin danda'ullee hin qabullee yaadi namaa garaagara fedhi namaa garaagara ilaalchi namaa garaagara nami hundi yaada keerratti intinedhuu hin qabu. Kanaafuu ati isaanirratti hin laalinii isaanirratti xiyyeeffannaa hin godhinii ifirratti tolchi yaada keerratti xiyyeeffannaa tolchi kana hundaan caalaa yaadi kee maani jedhe waaqa gaafadhu yaadi isaa immoo gaarii yaadi isaa immoo dansa hasaarra xiyyeeffadhu isarra itti aani teetirra xiyyeeffadhu itti gaafatamummaan jireenya keetii waaqaan gaditti sii fi si qofaadha cinaa gamaa gamana hin laalinii itti gaafatamummaa atummaa fudhadhu waan sii ta'u qofarra xiyyeeffannaa godhadhu jabaadhu hojjedhu. Waan hordoftaniif guddisnee isin galateeffanna namoota hedduun ka bitaa itti galanii wanta isaanii eentu ebelunnaa muraa ebeluutti akkanaa jedhaniiti yaada namaati namoota socho'aa jiranuuf viidiyoo kana sheer godha obboleessa keessanii obboleettii keessanii hiriyoota keessanii nama biraallee sheer godha yaada fi waliin qabatanii yaada tokko waaqa lama fi gaafatanii nama sadaffaa kasaan godhan viidiyoo kana isaanii sheer godha ardhaan jalqabaa waaqa si itti aanee nama malee nama si'i waaqa hin teetu namarraa fuutee achiifillee ganaatti yaaddeeta namarraa achii waaqa dabarsis hin teetu jalqabaa isaa lammaffaan ana sadaffaan si'i tokko lamaayyuu walii galleerra teete agasmara humnaan qaddu jalqabaa hojii irratti tanarratti jabaadhaa ifi waliin socho'aadha an obboleettiin teessan hin seene birbisa viidiyoo biraa qabadhee agasii waliin turuu asumaan nagaa kiyya isinii dhaama yaadaaf koomentii garagaraa namooti qaddanamuun as liinkii asii gadi kana jiru irratti koomentii keessan nuu kennaa isinii jenna hora bula eebbifama turtii gaarii.